Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu isinin jecha har'a viidiyoo bareedu ta'uu qabadhee dhufeetiin jira. Garumaatti na waliin turaa isinin jedha. Innis viidiyoon kiyya viidiyoon qabadhee dhufe viidiyoo maatiidhaan wal ilaallatudha. Viidiyoo barnoota akka ajaa'ibaatti irraa argattan jedhee tan abdadha. Garumaatti na waliin turaa isinin jedha. Viidiyoon kiyya viidiyoo maatii ilaallatudha. Maatii hoggaa isinin jedhu dhala manaatiif abbaa manaatii fi ijoollee shan. Haati manaatiif abbaan manaa kun ijoollee shan argataniitu jiru. Shanan isaaniitu immoo dubara. Turtii yeroo dheeraa booda haati ijoollee kana shananii du'aan addunyaa irraa boqotan. Duba ijoolleen ishee kun immoo hin wawwadalle jechuun hin geenye warri keessa ciccimoon hin jiran walumara caccaalu malee guddina hangana hin qaban. Hamma maal taatire duba jireenyi wantariin gara abbaa isaanii naan dhufte. Abbaan isaanii kun ilmaan kana shanan isaaniitu walitti qabee akka gaariitti otoo hin taane cinqamee ta'aabee ijoollee kana shanan guddisee ijoolleen kun akka gaariitti guddatanii gaa'ila isaaniitiif gahan. Hamma gaa'ila isaaniitiif hoggaa gahan ijoollee kana namoonni fuudhuudhaaf yookaan akka isaan heerumsuufatan ollaan abbaa ijoollee haati irraa duutee kanatti dubbate. Abbaanis duba homaa rakkoo hin qabu haa heerumanii jedhee jaarsota ollaa sanatti erga himee booda jaarsonni ollaa sun warroottan ijoollee isaanii fuudhuu barbaadan kanatti himanii jaarsi lammata guyyaa lammataa mana isaanii deebi'ee akka dhufu ta'e. Dhufee ol seenee seensisanii taa'aniitu erga taa'anii booda dubbiin gara jaarsummaa deebitee akka ijoolleen kun heerumtu jaarsi mana guutee gaafate. Erga gaafatee booda ijoolleen kun hundi isaaniitu duraan haxi xiqqaatan malee isheen keessaa hangafaa hanga tokko ni beekti. Isheen keessaa hangafaa hanga tokko waan beektuufi abbaa kiyyaa ani jireenya kiyya keessatti akkatti ta'abdee nu guddiftee bareechee hubannoo waan hin qabuuf yookaan waan hin beekuuf an hammaaf heeruma hin fedhu. Obboleettiin kiyya jarri jiran kun arfan isaaniitu haa heerumanii. Ana ammootu ati hanga lubbuun jirtutti si kaddamaa. Bakka haadha kiyyaa bu'ee akkasitti hin dhagahamne si kaddamee jireenya keenya itti fuufnaa jetteen isheen hangafte kun. Abbaan duba tolee jedhee isheen hangafti caarraa ofii duraa silaa heerumtu obbolaan isheetiif dabarsite. Tolee jedhanii warri jaarsotaas ijoolleen jarri kaan arfan isaaniitu akka heeruman ta'e. Ijoolleen kun arfanuu heerumanii jireenya dhuunfaa isaanii mana godhatanii heeruman. Intalli hangafti kun akkuma kanaan otuma abbaa ishee jiraachiftuu yeroo dheeraa booda abbaan ishee illee duraa du'e. Baay'ee waan nama seena'u abbaan intalli kun tokkittiin hangafti kun biratti haftee jiraachisaa turte jalaa du'e. Hamma hoggaa jalaa du'u rifattee seenaamtee woma gootu wallaaltee jireenya illee harkaa badee akkatti jalaa du'ee hundi isaaniitu taaziyaas ta'anii yeroodhaaf du'aa uummatuma kadhatama dabarsan. Hamma ijoollee warri heerumanii mana godhatanii jiran kun arfan isaaniitu akka manni abbaa isaanii kun gurguramee qarshii kana qooddatan walii galanii warri heerumanii jiran arfan isaaniitu akka manni kun gurguramee qarshii kana qooddatan waliin dubbatanii waliin mari'atanii dhufan. Hamma gaafa waliin mari'atanii gara mana abbaa isaanii dhufanuu intalli isheen hangafti abbaa biratti haftee abbaan jalaa du'e kun manuma turtee
mana kana gurgurneeti qoodannaa jedhanii jarri kun arfan intala abbaa biratti haftee abbaan jalaa du'e kanaan mari'atan. Intalli abbaan jalaa du'e kunis homaa rakkoo hin qabu gurguradhaa jette. Tolee jedhanii jarri gammadanii warri heerumanii mana qaban kun arfan tolee jedhanii manni kun akka gurguramuuf yaadni isaanii kun hundi tokko waan ta'eef irratti walii galaniiru jechuudha. Isheen silaa hangafti mana abbaan wajjin cinqamaa turte kun abbaan irraa du'e kun silaa otoo sammuu qabaatanii dhaqanii hin gaafatan ture. Garuu bal'isanii waan hin yaadneef gaafatanii isheenis immoo kaayyoo jarri dhufaniif waan beekteef haa gurguramu rakkoo hin qabu jette. Duuba erga isheen akkas jettee booda jaruma dhufan arfan shamarran obbolaa ishee keessaa tokko matsaafa abbaa ishee kan isaan komadiinoo keessa kaa'an yookaan biiffee jira. Biiffeen kan isaan daftara keessa kaa'antu jira. Isa keessaa daftara tokko fuutee dubbifte. Waraqaa irratti barraa'ee jiru sana hoggaa fuutee dubbiftu waraqachi akkas jedha. Yaa ilmaan koo warri heerumtanii mana godhattanii jireenya dhuunfaa keessanii jiraataa jirtan obboleettii keessan ilmoo kiyya kan hanga yoonaana waliin dadhabdee jirtu kana yoon lubbuun hin jiraanne manni kun isheedhaaf oola waan ta'eef erkatti hin qabinaa kan jedhu irratti barreessanii turan isaan abbaan otoo hin du'iin duratti. Intalli sun argitee warra kaawwamtee dubbisiiftee hundi isaaniitu ilaalanii ilaala kun ta'uu hin qabu mana kana inuma gurgurannee qooddannaa jedhame. Inuma gurgurannee qooddanna jedhamee hamma namni mana kana bitus barbaadamee namni argame. Amma namni argame mana kana namni bitu erga argame booda qarshiin irratti walii galamee gurgurame. Hoggaa gurguramu intalli abbaa biratti hafte isheen hangafaa kun wama tokko waan ittiin dhagahamneef qarshii gurgurame kana qooddachuudhaaf ollaan walitti qabanii akka qoodamu godhame. Intalli abbaa biratti hafte hangafti kun ani qarshiis illee hin qooddadhu homaatu naa hin godhu isaaniif haa qoodamuu haa qooddatan arfan isaanii haa qooddatan duba hin fedhuu jette. Jaarsi biyyaa akkasii miti dubbiin haqni haqa waan ta'eef hunda keessaniifuu qoodama jedhee jaarsi kun akka qoodamu godhe. Akka qoodamu erga godhee booda qarshii kana qooddatanii hundi isaaniitu gara mana isaanii deeman. Isheen abbaa biratti haftee abbaa kaddamaa turte kun manni gurgurame waan ta'eef caarraa hin qabdu ture. Hamma abbaadhuma mana kana biteen abbuma qarshii isaatiin mana kana biteen an hammaaf bakka hin deemu hin qabu hanga mana argadhutti xiqqoo naa obsi hagasitti ammoo mana barbaadadhaa jettee itti himte. Amma namichi mana kana bite tole homaa hin qabu rakkoo hin qabu hagasitti baatii siif kennaa yeroo siif kennaa haga yeroo sanatti mana barbaadadhu jedhee deeme. Turtii yeroo baatii lamaa as bilbileef hoggaa bilbiluuf isheen sodaataa rifataa yaa rabbi maaltu dhufe laata jedhaa bilbila jalaa kaafte. Hello, assalamu alaikum jedhe. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jedhe. Rifataa isheen egaa waan akka inni mana gadhiis jedhuuf seetee rifatte. Achumaan maaloo sagaleen keenatti qayyarame maaloo jedheen. Laa miti sagaleen keenatti hin qayyaramne akkuma kanaa jetteeni mana hin barbaadatinii mana bite sana rabbiif jedhee sumaaf oolcheera. Hamma duuba intalli kun baay'ee gammaddee akka ajaa'ibaatti gammaddee wama goota dhabde.
erga isheen gammaddee booda mana kana siif biteetiin jira, maqaa keetiin sitti garagalchee siif godheera. Sila nan bite hamuu maqaa kee irratti garagalchee bulchiinsa irratti waraqata xaafsisaan jira yookaan barreessisaan jira. Firdi beetitti akka firdi beetitti siif barreessaan jira, bulchiinsa irraas waraqata baasee siif barreessaan jira, manni kee akka ta'u siif godheetiin jira jedheen. Tolee galatoomii waan itti yaadne dhaggeessifte tolee galatoomii jetteen. Sana booda sin fuudhaa nattin heerumtuu jedhee gaafate. Homaatu yoo natti heerumuu dhimma hin qabaanne mana kana siif kenneetiin jira. Waadaadha maqaa keetti garagalcheera, waraqata isaa immoo yookaan barreeffama galmechaa booda siif fideetiin dhufaa jedheen. Tolee jettee homaatu rakkoo hin qabu sumatti heerumaa jetteen. Yoo natti heerumuu hin feene wanni rakkoo qabu hin jiru, abbaa fedhetti heerumuu qabda. Ammootu abbaa fedhetti yoo heerumtellee manni kun kan keeti, siif gara ooltummaa kiyya siif kenneetiin jira jedheen. Toleettee booda isheen illee isatti heerumtee jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti wanni isin beekuu qabdan, namni tokko jireenya isaa keessatti hangam tokko waliif yaadaa, hangam tokko walirra darbaa. Namni beekumsa qabu otoo beekanii, warri heerumanii jiran sun otoo beekanii intala qophaa abbaa biratti haftee manni akka qoodamu hin gaafatan turan. Gonkumaa'u. Kanaaf namaaf yaadu, hamma beekan hamma danda'an waliif yaadu, khayrii wal gorsu kana fokkaataa jechuudha. Barnoonni isin irraa argattan cimaadha jedheetiin abdadhaa. Inshaallah naaf jiraadhaa. Galatoomaa isiniin jedha.